Ame baya Allah fakkeenyaaf dhalaa takka isheet irratti golte fakkeenyaaf raqama kiyyeessaa argattee inni ishee kanne waan jettu qatas jettu akka beektan. I love you malee dubbii kan dubbate. Dhumaatu ka'uuraan dantee waggaa meeqa geesse? Okay rakkoon qabu hojjete fakkeenyaaf amala keetirraa dhalaa takka feetame. Alallee ana malee nama tokko jaan hin darbe waggaa Maammadoo dhuffee keessa hayi jeen illee buloo gubbaa bobbulu. Dhugaa jette waan hojii dhaan lan tarma keessin jaaladha fakkeenya hayyee dhalaa fakkeenyaaf ta'ee soora godhe yookiin tiishartii irra suuraa hojjetu hin jettu maal jettaan deebii qabee qabdaaf. Isin namni ammaan kanaa waan amananii shamiza irratti hojjetan qabdanii shamizaa miti suuraa keessan poostuu shakkisiisaa kana. Maal rakkoo qaba fakkeenyaaf wal jaalatan onnee irraa wal jaalatan anuunumaa godha kaayee soora maal rakkoo qaba. Fakkaatu janaa kana har'a achi boru as. Dhugaa jette faatee sagal jette hayyee fakkeenyaaf viidiyoo kana halee gara magal lakkise nama takka allaa kenna godhe ati namni akkasii godhe. Viidiyoon gara magal lakkise nama lama qofaan laale. Salaatu bitin viidiyoo boos godhe kan namni Maammadoo Rabboo saa bulal janaa bulal kan itti ati akka galgal gaditti yoo janaa mamnu hanga xiqqaane kiyya kunnaa guddootti. Dhugaa akkuma tette fakkeenyaaf janaa dhaabu qaba janaa mamnu. Hiriira baa Oromootti fooloo maanu godhuu danjaan hootu hiriira baatan. Itti aansee jima wallahi faateen nu jiraadha faateen keessaa warreen faateen isin jaaladha isin qaba jedhu dhugaa rabbi hunduma keessanitti dhugaa rabbi wallahi isin jaaladha maaliif jennaan namni na jajjabeessaa haagara na jajjabeessaa dhugaa dubbachuudhaaf faateedha namni bira dhaabbachuudha namni akkaan ani gammadu akkaan hojii tana hin dhaabbanne itti fufu kana godhaa ture faateen na jiraadha Maammadoo na isirtan hirriba jirtan masraa na guddif nu qaar yoo namni nama bira dhaabbate namni amalee godhatee gammachuu godhatee akka namni guddatu taasisaa qabilaalee gamaa taasisan.